sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Jimaata eebila 20 bara 2018 ashamaa akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaa keenya har'aatiin haala muudamuu aangoo gola Addawaawii raggaasifamuu labsii yeroo muddamaa keessatti ga'ee OPDO'n qabduu fi abbaa irree injifachuuf waan godhamuu qabu wal duraa duubaan isin biraan geenya. Amma kallattiin gara abdiittan isin dabarsa. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aatiin haala yeroo ammaa gola Addawaawii jiru irratti yaada namoota cuunfuun isiniif dhiyeessina. OPDO'n hogganoota biiroo wal jijjiiruu fi Addawaawiin ministeerota wal jijjiiruu ilaalchisuun qophii qopheeffannee qabna. Amma kallattumaan sana isin biraan geenya. Filamuu muummicha ministeera haaraa fi muudama aangoo tibba kana EPRDF taasiseen wal qabatee namoonni fi qabsaa'onni yaada adda addaa yommuu kaasan argina. Addawaawiin muudama haaraa taasiseen namoota dhalootaan Oromoo ta'an sadarkaa ministeeraatti muudeera. Kanaanis namoonni tokko yoo kanaan dura saba biraatu nu ajjeesaa ba'e ta'e amma Oromoon waan muudameef boqonnaan Oromoon ajjeefamuu, jumulaan buqqaafamuu, jumulaan hidhamuu fi jumulaan akka qe'ee irraa baqatu taasifamuu cufamuu qaba jedhu. Kanneen mana hidhaatti ukkaanfaman hiikamuu, kanneen achi buuteen isaanii hibboo ta'ee yoo naga'e qareeyyiin saba keenyaa eessa akka jiran ummataaf ibsamuu qaba. Kanneen lubbuun jiran hiikamuu qabu jechuun yaada isaanii ibsatu. Ilmaan Oromoo kana booda taappellaan itti maxxanfamee ilaalcha siyaasaa isaan butamee ukkaanfamuu, boolla keessatti dararamee qoratamuu fi kijibaan mana murtii ilaalcha siyaasaa qofaan dalaguu, ilaalcha siyaasaa qofaan murteessu akkasumas mana hidhaa ilaalcha siyaasaa qofaan keessatti gidiraa argan amma xumura godhachuu qabas jedhu. Kana booda ilmaan Oromoo ilaalcha siyaasaa isaaniin hidhamuu hin qaban. Kana booda filannoo irratti korojoon hatamee sagalee uummataatu ukkaanfamee mirga waa barreessuu kootu na jalaa sarbame jechuun hin jiru yoo saba biraatu kanaan dura uummata Oromoo cunqursaa ture ta'e. Badii uummata keenya irra ga'uuf wayyaanee komachuun dhaabbatee ajjeechaa, saamicha, hidhaa, roorroo fi dhiiticha ilma namoomaa uummata Oromoo irra ga'uuf kan itti gaafatamu namoota har'aa jajanne kana. Garuu dimokiraasii haqaa fi bilisummaa waliigalaa argamsiisuuf ammayyuu karaan dheeraa jiraachuu uummanni keenya dagachuun irra hin jiraatu. Wantoota ammaan dura jenne kana hunda gochuudhaaf Getaachoo Asaffaa fi Saamoraa Yenuus humnaanis ta'e tolaan bakka amma taa'anii yakka dhala namaaf hin malle dalagaa jiran irraa kaafamuu qabu. Caasaan isaan diriirsanii yakka raawwatan kolaafamuu fi seeraan gaafatamuu qaba. Labsiin farra shororkeessummaa, labsiin mirga pireesii fi labsiin mirga ijaaramuu uummataa kaafamuu qaba. Osoo seeronni kun jiranii ammas taanaan haqaan dalaguun waan hin yaadamne. Kanaaf seerota mirga dhala namaa daangessuu irra darbanii uummata biyyattii yakka keessatti kuffisan kana kaasuu feesisa. Akkasuma muudama Dr. Abiy Ahmed kaabinee haaraa muudan ilaalchisee iddoo muraasatti gaarii fakkaatus bakka hedduutti rakkoo guddaa akka qabu ibsameera. Akkaataa muudama ministeeraa irratti qeeqni adda addaa dhiyaataas jira. Isaan kana keessaa muraasa tuquuf sektoroota gurguddaa adda addaa bakka tokkotti bulchuuf ministeera tokko jala galchuun farra guddinaa fi misooma biyyattii ta'uuf akkasumas uummata biyyattii fayyadamaa akka hin taasifne qeeqni dhiyaateera. Kana birattis nama ga'umsa ga'aa hin qabnee fi sektara tokko hoogganuufuu dandeettii hin qabne sektara lamaaf muuduun daran rakkoo biyyattii hammeessuuf karaa ta'uutu ibsame. Ministeerri adda addaa kun walitti tokko ta'ee bu'aa inni uummata Itoophiyaafis ta'e addatti immoo uummata Oromoof buusu tokkollee akka hin jirre beekuu feesisa. Muudamtoonni baay'een isaanii barcuma taayitaa ministeerota wal jijjiiran malee namni jijjiirame tokkollee akka hin jirre hubachuunis barbaachisaadha. Warri fakkeessaan teessuma wal jijjiiran kun waggaa 27 guutuu alagaa
TPLF yookiin wayyaanee ta'anii warra sabaa fi sablammoota Itoophiyaa addatti uummata Oromoo reebaa, ajjeesaa, hidhaatti ukkaamsaa, qeefi qabeenya isaa irraa buqqisaa, qabeenya isaa saamaa turanii fi ittis jiranidha. Maqaa maaster pilaaniitiin golgaa godhatanii karoora TPLF lafa Oromoo saamuu fi sanyii Oromoo balleessuuf akkasumas maqaa Oromiyaa jedhamtu balleessuuf karooraa fi akeeka diinaa tumsuun beekanis haa ta'u wallaalanii tole jedhee kan mallatteessee fi harka rukutee karoora maaster pilaanii Oromoo fi Oromiyaa lafa isaa irraa balleessuuf warra tumsaa fi deeggarsa gochaa turanidha. Yeroo dhiyoo asitti turtii baatii lama hin guunne keessatti uummanni Oromoo gaaffii mirgaa seeraa fi heera biyyattii irratti bu'uureffamee jiru bu'uura godhachuun faayidaa yookiin dantaa argachuu qabnutu hin arganne, ni miidhamne, ni cunqurfamne, deebii barbaanna jechuun yeroo sabni hiriira nagaa ba'uu fi duula gabaa lagannaa geggeessu gaaffii uummataa gara dabarsuun daldala siyaasaa kan umurii sirna gabroonfataa Tigraay dheeressuuf jecha dursee akka komandi poostiin uummata gaaffii mirgaa gaafatu irratti labsamu kan godhe waardiyaa TPLF kan turan kanneen akka Siraaj Fargeessaa har'a Dr. Abiyyiin barcuma wal jijjiiree muudama haaraa fakkeessuun dhiyeesse. Kana waan ta'eef muudamni haaraa kun faayidaa saboota biyyattii fi Oromoo kan eegu otoo hin taane sirna mootummaa wayyaanee tiksuuf kan hojjetame ta'uun ifa. Sirna mootummaa abbaa irree Adwaayii caccabsuu fi uummanni Oromoo deeggarsa akka argatu gochuu irratti qoonni qabsaa'ota bilisummaa Oromoo kallattiin ammoo kan qeerroo bilisummaa Oromoo fi barattoota Oromoo gumaata olaanaadha qaba. Oromoon mootummaa EPRDF irraa ajjeefamuu, hidhamuu, tumamuu, biyya isaarraa ari'amuu fi saamamuu malee waan garee faasistootaa kanarraa eegaa turee fi ammas eegu hin jiru. Hagosis ta'ee Abiy muummicha ministeeraa karoora Adwaayii EPRDF irratti waliif galan hojiirra oolcha. Dhaabni siyaasaa mormituu hin muudamne osuma beekamuu waan akka dhaabni siyaasaa biroo aangoo qabate tokkotti of gowwoomsuu fi uummatas gowwoomsuuf yaaluun ofii isaaniitiif iyyuu yakka caaludha. Keessaahuu namoonni waan sirni Adwaayii ta'ee amalaa fi aadaa siyaasaa dhaaba Adwaayii fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay beekan silaa uummata fayyaalessa dogoggorsuu irraa of qusatanii gaariidha ture. Sirni mootummichaa bakkuma sana jira. Adwaayiin aangumarra jira. Humni waraana tikaa siyaasa, dinagdee fi tikaas bakkuma sana jira. Jijjiiramni barcumaa qabiyyee kana hunda hin jijjiirre. Fuula durattis hin jijjiiru. Namni muudatan dhimma dhaaba isaanii akka tiksuuf muudame malee akka balleessuuf waan hin taaneef jecha. Barcumicharra nama kaayan kan Oromoo godhaniif sababoota baay'ee keessaa tokko qabsoo uummata Oromoo qabbaneessee aangoorra tursiisuu danda'a jedhanii waan amananiif qofa. Aangoorra turuun Adwaayii hunda isaaniitiif bu'a qabeessa waan ta'eef adda tokkummaa cimaa qabu. Yoo kan kufan ta'e hundi isaaniitu Abdiillee irraa kaasee haga Hayilemaariyaamii fi hooggantoota naannolee hundi waan yakka hojjetaniif itti gaafatamu waan ta'eef qabeenya saamanis waan dhabaniif jecha aangoorra bubbuluu mala dhawachuu barbaadu. Tarkaanfii kabeebsaa fudhachuun labsii yeroo muddamaa dhimma bahuun qabsaa'ota ajjeesuu fi hidhuun tooftaa itti jiranidha. Haalli jarreen yakkamtoota Adwaayii itti jiran kun biyyattii isaan imimmaan naachaa booyaa fi jiran kanaafis ta'e gaanfa Afrikaatiif kan aangoo isaan ofiin hawwan sanaan nagaan dhufuuf hin jiraatu beekuu qabu. Haqaa fi nagaan uummata Oromoo boora'ee gaanfa Afrikaa irratti nagaan ni dhufaan abjuu ergamtoota Adwaayii fi gooftolii isaanii qofa. Gaaffii uummanni Oromoo fi uummattoonni biroo mootummaa Itoophiyaa irraa qaban furmaata hunda ammatuu fi karaa nagaatiin deebii kennuun Adwaayii aangoo humna qawweetiin niin tikfadha jedhu kana gallakkisuun marii furmaata hunda ammatuun bakka buusuu qaba. Yakka dalaganiifis itti gaafatama fudhachuuf murteeffachuu qabu. Yoo kana hin taane garuu itti gaafatamni isaanii daranuu kan xaxaa guddaa keessa galuuf jiraatu ta'uuf jiraata. Jarreen OPDO kunneen qabsoo uummata keenyaa jechaa kan ba'an edaanuu qabsoo haaromsaa fi bulchiinsa gaarii kan galmee Mallasaa fi Adwaayiin isaaniif mataa dhawaa ba'e sanaan qabsoo boqonnaa haarayaan ga'anii wal muuduun misooma finiinsuun xumuratan. Qabsoon isaan jedhan kun baroota meeqaaf kanuma itti jiran waan ta'eef dhaadannoo uummataa hatuuf tattaaffii gochuun isaanii labsii yeroo muddamaa Adwaayitiin ifa bahee jira. Qabsoon OPDO fi Adwaayiin banan kun qabsoo bilisummaa fi abbaa biyyummaa kan qeerroo fi qarreen kallattiin immoo uummanni Oromoo labsii yeroo muddamaa Adwaayii jalatti dhiiga itti dhangalaasaa jiru
osoo labsii yeroo muddamaa irraa hin kaasin ummanni Oromoo kantiibaa magaalota Oromiyaa illee akka filachuu hin dandeenyeen xumuratanii qabsicha sadarkaa olaanaarraan gahuu yommuu dubbatan argina. Jarreen keenya kun waan fardiin dhiiga saba keenyaa kan ragu Oromiyaa mara keessatti humna maafiyaa lafa Oromoo fi qabeenya Oromiyaa saamuuf Oromiyaa weeraree ummata keenya irratti sanyii duguugaa geggeessaa jiru kana dhabamsiisuuf fedha ni agarsiisu jechuun nama hedduutu yaada ture. Amma garuu mootummaan EPRDF kan federaalaa fi naannoollee murtuma Aduwaayii sana hojiirra oolchaa jiraachuun hojii isaaniirraa hubatama. Hojuma kanaaf taanaan gabaasa kijibaa dhangalaasuun tinnisa ummata Oromoo irraa horuuf qabsoo jechuun barbaachisaa hin ta'u. Amma OPDO'n hojiin of mul'isuun gaaffii ummanni dhiiga isaa baroota 28tiif gareedhuma haaromsaa kanaan dhangala'aa ba'erraa ummanni waan barbaadu dhangala'uu dhiiga isaa malee waan irraa eegu akka hin jirre labsii yeroo muddamaa Aduwaayiitii fi muudama haaraan mirkaneeffachuu akka danda'u ifa bahaa jira. Tooftaa dhofkatanillee dhuma irratti gochaaf hojiin galii siyaasaa gonkumaa hin dhokatu. Qabsoo bilisummaa Oromoon misha ta'ee waan jiruuf kan qabsoo bilisummaa Oromoo fi abbaa biyyummaa mirkaneeffachuuf qabsaa'us itti haafufuun dhaamsa keenya. Ololli muudamaan lafa dhiphisuun sagalee uummata bal'aa fi qeerroo bilisummaa danquu hin danda'u. Qabsoo bilisummaa Oromoos kanaan duubatti deebisuun hin danda'amu. Amma sadarkaan wayyaanee Aduwaayii sirna EPRDFtu muudama geggeessaa jira malee gaaffii uummataaf deebiitu kennamaa jira miti. Sirna EPRDF Aduwaayiitu kufaatii qabsoo bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa fi uummata bal'aan isa mudate irraa of damdamachiisuuf tattaaffii godhamaa jirutu mul'ataa jira malee jijjiirama siyaasaa mirga hiree uummata Oromoof kennee hidhaa ajjeechaa fi hiraarsa uummata Oromoo irraa dhaabutu argamee yookiin raawwatamaa jira miti. Utuu har'a ministeerota 16 iyyuu ilmaan Oromootu muudame ta'ee jijjiiramni uummata Oromoof dhufaa gaaffii uummata Oromoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa ajjeechaan hidhaa fi lolli maqaaliyyuu Haayilii Somaalee dahoo godhateen uummata Oromoo fixaa jiru Oromiyaa irraa dhaabbata jedhanii yaaduun gowwuma. Jarri akeeka mirga uummataa kabajuu fi kabachiisuu lafarraa hin qaban. Afaanuma waggaa 27 guutuu sobaa turaniin ammas waggaa 28ffaa sobaa jiru. Teessoo wal jijjiiran malee sagantaa siyaasaa fi poolisii isaan yookiin imaammata biyya bulchuu isaanii jijjiiran homtuu hin jiru. Araara siyaasaa isaan qopheessan homtuu haga ammaa hin mul'anne. Rakkoon biyyattii hudhee qabe rakkoo siyaasaati. Warri akka waan asiin fuuldura Oromoon sirnicha keessa hin jirreetti Oromoon sirna EPRDF yookiin Aduwaayii keessatti muudamuun akka waan Oromoon bilisoomeetti fakkeessuun qabsoo bilisummaa Oromoo dura ittiin dhaabbachuuf warri halkanii guyyaa ololaan uummata gurra duuchuuf dhama'an qabxiilee kanaa gaditti eeraman hubachuu feesisa. Dr. Abiy muummicha ministeeraa Aduwaayii ta'ee jira. Obbo Mootummaa Maqaasaa ministeera ittisa biyyaa Aduwaayii ta'ee jira. Obbo Biraanuu Tsaggaayee abbaa alangaa federaalaa Aduwaayii ta'ee jira. Obbo Umar Hussein ministeera gumrukii fi galiiwwan Aduwaayii ta'ee jira. Kanaafuu tokko raayyaa ittisa biyyaa uummata Oromoo irratti yakka waraanaa raawwachuun dhiiga dhangalaasaa ajjeesaa qabeenya saamaa fi saamsisaa qeerraa buqqaasisaa jiran uummatarraa dhaabsisuun kanneen yakka ulfaataa kana dalagan seeratti dhiyeessuun uummata keenya miidhameef beenyaa yoo kaffalchiisan. Lama waraana maqaaliyyuu Haayilii Somaalee dahoo godhateen lola uummata Oromoo irratti wayyaanee yookiin TPLF akkasuma OPDO'n labsee uummata fixaa jiran atattamaan dhaabanii abdiillee fi ajajoota waraana wayyaanee uummata fixaa jiranii fi miliyoona tokkoof walakkaa qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqisaniin seeratti dhiyeessuun akka itti gaafataman yoo godhan. Sadii yakka waraanaa Oromiyaa keessatti erga waggaa 4 sochii qabsoo karaa nagaan mirga bilisummaa fi walabummaa qeerroon bilisummaa fi uummanni Oromoo itti fufiinsaan gaafachaa jiru keessatti lubbuun ilmaan Oromoo yoo xiqqaate 7,000 olitti lakkaa'amu wareegameera. Kanaaf qaamni sadaffaa kanneen akka UN fi dhaabboleen mirga namummaa akka qoratanii fi warra uummata fixaa ture akka seeratti dhiyaatan yookiin itti gaafataman yoo godhan.
afur waraana raayyaa ittisa biyyaa agaazii kora bittinneessaa fi poolisii federaalaa oromiyaa keessaa atattamaan guyyoota muraasa keessatti yoo baasan labsii yeroo muddamaa atattamaan kaasuun hidhamtoota ilmaan oromoo ilaalcha siyaasaa fi oromummaan hidhaatti guuraman hunda daddaffiin yoo hiikan ja seera uummata oromoo irratti itti waraana labsuu fi oromoo ittiin yakkuuf akkasumas hidhaatti ittiin guuraa jiran seera farra shororkeessummaa atattamaan kaasanii uummataaf ifa yoo godhan torba gaaffii kabajamuu mirga abbaa biyyummaa bilisummaa fi mirga hiree murteeffannaa uummata oromoo bara dheeraa gaafachaa turee fi gaafachaa jiruuf deebii yoo kennan rakkoo siyaasa biyyattii furuuf furmaata waaraa yoo lafa kaa'an yoo kana hin goone muudamuun isaanii kun gingilchaan bishaan waraabuu fi maqaa muudamaan uummata oromoo gabrummaa jala tursuuf adeemsa jiru kanaaf yakkoota raawwatamaa turee fi ammallee raawwatamaa jiruuf itti gaafatama guddaa keessa seenanii jiru. Uummanni oromoo qeerroon bilisummaa fi sabboontonni dargaggoonni oromoo hundi haala adeemaa jiruun utuu hin daddaaqin injifannoo qabsoon isaan gonfachaa asiin gahee akka qaroo ijaa isaaniitti irratti cichee eeggachaa injifannoo waliigalaa gonfachuuf qabsoon bilisummaa oromoo daran jabaatee itti fufa. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya wanti haga ammaatti isin biraan geenye haala tibba kana gola Adwaayii yookiin EPRDF keessa jiru ilaalchisuun yaada namoota adda addaa walitti ciinfuun bakka tokkotti kan isiniif dhiyeessinedha. dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee qeerroo bilisummaa oromoo meetirbaandii 16 yookiin kiloheerzii 1740 irratti isiniif darbaa jirudha. Kanatti aansuun jaallee magartuun waan qopheeffatte qabdi gara isheettan isin dabarsa. Labsii waraana bulchiinsa kumaandii poostii eenyuma caalaatti kan ayyamee fi ni barbaachisa jedhee itti fayyadamaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaa OPDOdha. Yeroon isaa yeroo guutummaa Oromiyaa keessatti qeerroon bilisummaa injifannoo gurguddaa galmeessaa jirudha. Caalaatti Oromiyaa dhuunfachaa jiruu fi fooliin bilisummaa urgaa'aa jirudha. Kana cinatti qabsoo irree qeerroo fi sagalee uummataatiin hiikamuu hooggantoota kafaa'oo qeerroo fi sabboontota ilmaan Oromoof simannaa guddaan godhamaa utuu jiru caalaatti immoo simannaa addaa deeggarsa uummataatiin qabsoo fi qabsaa'ota hiikamaniif gochaa jiru irraa mootummaan naannoo Oromiyaa fi sirni TPLF EPRDF Adwaayii OPDO'n gargaaruun ifatti mul'ateera. OPDO'n immoo addatti qeerroo bilisummaa fi uummatni Oromoo tapha siyaasaa keessaa nu baasaniiru jechuun sodaa giraafama siyaasaa keessa seenuun labsichi atattamaan akka ragga'u paarlaamaaf dhiyeessuu keessatti ga'ee guddaa qabaachuun sagaleen paarlaamaa mirkaneessuu baatus dirqama abbaan duulaa OPDO'n akka waraanni uummata irratti labsamu murteeffataniiru waan ta'eef miidiyaa dhumaaf jecha paarlaamaa walitti qabanii raggaasifneerraa lallabatan. Dhugaa kana kan mirkaneessu tokkoffaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa labsii yeroo muddamaa duras ta'e booda akka mootummaa tokkootti jecha tokkollee hin dubbanne. Lammata Dr. Abiy Ahmed labsii kumaandii poostii duras ta'e erga raggaasifamees gaaga'ama waraanni fidaa jiru utuu arguu jecha tokkollee dubbachuu dhabuun labsicha kan gaafatee fi raggaasifate jarreen ta'uu ibsa. Inni sadaffaa naannicha keessatti qaamni olaanaan aangoo qabu caffee Oromiyaa ture. Caffeen Oromiyaa labsii waraana kumaandii poostii duras ta'e booda yaada dhiyeessee yakka waraana uummata irratti raawwatamaa jiru ittiin mormee fi murtii dabarfate tokkollee dhabuun labsicha walii galanii OPDO'n akka uummata irratti waraana raggaasisan mirkaneessa. Inni arfaffaan addatti immoo utuu uummatni Oromoo daangaa hanga daangaatti
guutummaatti waraana kumaandii poostiin reebamaa jiru keessattuu godinaalee ba'a Oromiyaa Harargee lamaan Boorana Mooyyaalee Gujii Baalee Wallagga Lixaa fi Walloo Baatee irratti dhiigni uummata akka malee dhangalaafamaa qabeenyi saamamaa fi iraarsi waraanaas guutummaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa otoo jiru akka waan biyya bulchaa jiranii fi biyyi nagaa qabduutti aangootti wal muuduun OPDO ragaa guddaadha. OPDO'n sodaa guddaa qeerroo bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo fi kafaa irraa qabdu irraa ka'uun qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu keessa seentee uummata Oromoo fichisiisaa bittaa umurii garbummaa uummata Oromoo irratti dheeressuuf ololaa fi aangoo sobaatiin jijjibbaataa jirti. Shiraa fi itti fakkeessi muudamaa dhiiftee gara qabsoo bilisummaa Oromootti makamuu wayyaaf yoo haala amma jiruun itti fufte gaafatama keessaa ba'uu hin dandeenyee fi kufaatii amaa keessa seenti malee qabsoo bilisummaa Oromoo fi jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu fi shira xaxuuf carraa tokkollee qeerroon bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo hin kennuuf akkasumas jaarmiyaaleen qabsoo bilisummaa Oromoo kennuufii hin qaban. Egaan dhaggeeffattoota qophii keenyaa sagantaan guyyaa irraaf qopheeffadhe kana fakkaata. An Magartuu Guutamaan ture Oraa Bulaa. Tokkummaan kaanu malee diinni hin ka'u illoolaa biyya mabiliisa ba'u sabni koo osoo diinni isaa lola'u jiraachuun koo jireenya naaf hin ta'u alla dhibeen kunoo bullaan nu dhibe diina jala kaatte nutti taati dhibe. Amaloota abbaa irree fi warraaqsa uummataa ilaalchisuun xiinxaltoonni yaada yoo ibsatan diddaan siyaasaa xixiqqaan walitti kuufamanii milkii yeroo galmeessan hawaasni amilee horateen humni isaa jabaatee akka abbaan irree to'achuu hin dandeenye taasisa. Duula fincila diddaa kana irraa akkamitti akka tumsa dhorkatanii fi fincila finiinsan muuxannoon waggoota dheeraaf argameera. Muuxannoon akkasitti argamu tarkaanfii isa maayii uummanni waliigalatti fudhatuuf guddoo gargaara. Mootummaan abbaa irree Aduwaayii humna qabeessa ta'uuf uummanni ajjeefamuu fi tumsa kennuufii fi tole jedhee buluufii qaba. Abbootiin irree Aduwaayii madda aangoo isaanii kana yoo hin qaban ta'e dadhabanii dhuma irratti qabsoo uummataan ni diigamu. Kanaaf deeggarsa dhorkachuun mootummaa ofiin of muudee abbaa irree kana caccabsuuf qabxii isa baay'ee jabaa ta'e keessaa hangafaa fi murteessaadha. Yoo barbaachisaa ta'e akkaataa diddaan siyaasaa madda aangoo abbaa irree soofu irra deddeebi'anii ilaaluudha. Aangoo karaa siyaasaa fi seeraa abbaa irree uummata irratti qabu sharafuun kan jalqabamu mootummichaaf ajajamuu diduudhaan ta'a. Uummata biraa deeggarsii fi abboomamuun abbaa irree qabu yoo guddaa ta'e aangoon isaas akkasuma jabaa fi cimaa ta'a. Diddaan mooraala tarkaanfiidhaan yeroo mul'atu jireenya Aduwaayiif guddaa sodaachisa. Tumsa dhorkachuu fi ajajamuu diduun madda aangoo abbaa irree guddaa dadhabsiisa. Deeggarsa kana humnaan horuuf yaalanillee yeroof malee mootummichi qawwee malee amantii fi tumsa uummata biraa waan hin qabneef kufaatiin isaa ni uumama. Mootummaa ilmaan biyyaa irrattis yakka dalage waan ta'eef mootummaa yakkamaarraa uummanni nagaa fi haqa hin eegu. Maddi aangoo jabaan gara biraan dhala namaati malee qawwee fi humna waraanaa miti. Kunis baay'inaa fi si'aayina namoota yookiin gartuulee abbaa irreef hojjetan tumsan abboomamanii fi gargaaranidha. Yoo uummata keessaa namooti baay'ee tumsa dhorkatan mootummaan sun rakkoo guddaa keessa seena. Fakkeenyaaf yoo hojjettooti mootummaa hamileen guutummaatti hin hojjetan ta'e yoo hojii dhaquu dhiisan mana oolan caasaan bulchiinsaa ni jeeqama. Akkasuma yoo namooti yookiin gartuuleen tumsa dhorkatan warra hojii ogoomte hojjetan malee abbaan irree guddisee laaffata. Dandeettiin murtii bilchaataa dabarsuu fi imaammata baasanii hojiirra ooluu ni xiqqaata. Yoo dhiibbaan karaa qorqalbii akkasuma aayidoloojii kanneen akka uummanni abboomamuu fi mootummaa akka deeggaran godhan laaffate uummanni daran akka diduu fi tumsa dhorkatu hamilee jajjabeessa. Abbaan irree qabeenya biyyaa harkaa qabaachuun humna isaanii jabeessa. Yoo maddi maallaqaa, sirni dinagdee, qabeenyi uumamaa, geejjibaa fi walqunnamtii to'annoo abbaa irree jalaa bahan hanga tokko harka mormitootaa yoo galan maddi aangoo abbaa irree hafan kaan illee ni dadhabu. Salphaatti bakkaa ka'u. Hojii dhaabuu, finciluu fi dinagdee qunnamtii fi geejjibaa haga tokko to'annoo jalaa baasuun mootummaa sana ni dadhabsiisa.
Akkuma amma dura irra deddeebi'uun ibsame hundeen aangoo abbaa irree warra isa irratti fincilanii ajajamuu fi didan sodaachisuu, hidhuu fi adabuu danda'uu isaati. Maddi aangoo isaa kun karaa lama dadhabsiifamuu danda'a. Tokko, yoo uummanni sababa finciluu isaatiin gaaga'ama irra ga'u fudhachuuf of qopheesse, akeeki abbaa irree uummata humnaan rukkutee fi sodaachisee jilbeeffachiisu ni fashala. Lama, yoo humni waraanaa fi poolisii finciltootaaf mararfannoo agarsiisan akka nam-tokkeetti yookiin gartuudhaan ajaja finciltoota rukkutii, itti dhukaasii, ajjeesii fi hidhi jedhu hojiirra oolchuu yoo didanidha. Yoo humni waraanaa fi poolisii abbootii irree ajaja uummataa irratti tarkaanfii fudhachuu hojii irra oolchuu didan abbaan irree haala hamaa keessa jira jechuudha. Qabxiin lammaffaa kun fashallaan uummanni gara humna qawweetti tarkaanfachuun waan oolu miti. Xumuruudhaaf aangoo fi dandeettii abbaa irree jalaa laaffisuu fi bakkaa kaasuuf tumsa dhorkachuu fi diddaa wal irraa hin cinne gochuu gaafata. Abbaan irree madda aangoo isaa sharafamaa jiru bakkatti deebifachuuf hin danda'u yoo ta'e ni laaffata. Maayii irratti caccabee unkutaa. Kanaaf warri fincila uummataa hoogganan yoo qaroo ta'an madda aangoo abbaa irree gogsuu irratti xiyyeeffatanii hojjetu. Hubannoota bu'uuraa warraaqsa qabsoo bilisummaa fi abbaa biyyummaaf godhamu ilaalchisee tarsiimoo humna riphee lolaatiin ala warraaqsa tilmaama keessa galchuun warraaqsa keessatti karoora tarsiimame baasuuf ulaagaalee firdii 4tu jira. Tarsiimoo guddicha kan jedhamu qabsoo keessatti akeeka ka'aniif bakkaan ga'uuf qabeenya jiru kanneen akka dinagdee, humna namaa, hamilee siyaasaa fi jaarmiyaa qindeessuu fi hoogganuu kan gargaarudha. Tarsiimoo guddichi qabeenyaa fi akeeka gartuu mormituun qabu irratti xiyyeeffachuun tarkaanfiin fudhatamu kan waraanaa moo kan qabsoo karaa nagaa akka ta'u murteessa. Hooggantoonni diddaa yeroo karoora tarsiimoo guddichaa baafatan maal yoo godhame akka dhiibbaa guddaa mootummaa irraan akka gahuu danda'an xiinxalu. Itti dabalees tarsiimoo guddichi duulli diddaa haalaa fi yeroo itti jalqabu murteessuu of keessaa qaba. Tarsiimoo guddichi qabsoo sana gaggeessuuf warreen bu'uuraa filatanii murteessuudha. Tarsiimoo dhableen garmaleedhaan qabsicha gaha. Tarsiimoo guddichi gartuuleedhaaf dirqama qooda. Qabeenya qabsoof barbaachisu raabsa. Tarsiimoo kan jedhamu ammoo akeeka ka'ameef bakkaan ga'uuf murtiilee tarsiimoo guddicha keessatti wanneen lafa kaa'aman keessaa osoo hin baane akkaataa itti hojjetamudha. Tarsiimoo kan jennu yoom, maaliif, akkamitti akka lolluu fi galii keenya gahuuf waan godhamudha. Tarsiimoon kaartaa kaasuu wajjin wal fakkaata. Tarsiimoon haala mijataa uumuudhaaf tattaaffii godhamu dabalachuu danda'a. Mormitooti qabsoo godhan keessatti waan aanjaa qabuu fi kan kufaatiitti geessu hubachuuf isaan gargaara. Tarsiimoon wayyaawee qophaa'e qabsoo milkiin xumurachuu dandeessisa. Tarsiimoon injifannoo galmeeffame akka gaariitti hojiirra oolchuuf gargaara. Deemsa qabsichaa keessatti karoora tarsiimame jechuun duula godhamu akkaataa guddisaa itti deeman qaamoti adda addaa akkaataa waliin qindeeffatanii hojjechuun galii ka'aniif gahan jechuudha. Karoorri tarsiimame humna qaban gartuulee xixinnaan akkaataa ogummaan bu'aa akka buusuuf bobbaasanidha. Tarsiimoo cimaadhaaf karoora baasuuf qabsoo godhamu milkeessuuf tooftaalee barbaachisan ilaalcha keessa galchuu gaafata. Tooftaan gaarii waan isa barbaachisu adda qabaata. Wanneen barbaachisa duwwaa guuttachuun milkii argamsiisuu hin danda'u ta'a. Sanarratti waa dabalamuu qabu ni jiraata. Dimokiraatoti yeroo tarsiimoo isaanii lafa kaa'an akeeka isaanii gaariitti beekuu fi galii gahuuf tarkaanfilee fudhatamuu qaban murteessuu qaban. Akeeka ka'aniif akka gaariitti beekuu fi xiinxaluu danda'uun galii gahuuf barbaachisa. Akeeka beekuu fi xiinxaluun karoora tooftaa baasuufis ni barbaachisa. Tarkaanfilee fudhatamanii tooftaa fi malli hordofaman tarsiimoo hojii irra oolchuuf gargaaru. Tooftaan humna qaban yeroo murtaa'e keessatti akka bu'aa buusutti qindeessuun walitti hidhata. Tooftaan tarkaanfii murtaawaa akeeka murtaa'aa tokko galmeessuuf kan fudhatamudha. Tooftaa filachuun haala jiru keessatti tarsiimoo galmaan ga'uuf qabsoo godhamuuf aanjaalee jiranitti dhimma bahuu irratti hundaa'a. Tooftaa fi malli hordofaman
tarsiimoo galmaan ga'u irratti xiyyeeffachuu qabu. Injifannoon tooftaan argamu yoo akeeka tarsiimoo galiin gahuu wajjin kan wal hin cimsine ta'e humni ba'e bilaasha ta'a. Akkuma tarsiimoon tarsiimoo guddichaa wajjin walitti hidhatu tooftaan tarkaanfii murtaawaa tarsiimoo bakkaan ga'uuf fudhatamudha. Tooftaan yeroo hundaa waan lolaa ilaala, tarsiimoon ammoo lola irra waan bal'aa ilaaluu dabalata. Tooftaan lola bal'aa yookiin duula guddicha keessaa qaama tokko ta'uutti hubatama. Tooftaan yeroo gabaabaa naannoo murtaawaa namoota xinnoodhaan akeeka gabaabaadhaaf dhimma itti bahama. Tarsiimoo kan yeroo dheeraati. Qabsoo karaa nagaa godhamu keessatti garaagarummaan tooftaa fi tarsiimoo akeeki tarkaanfii filamee guddaa yookiin xinnaa ta'uu irratti hundaa'a. Haleellaan tooftaa fudhatamu akeeka tarsiimoo galmaan ga'uuf tahuu qaba. Tarkaanfiin tooftaa fudhatamu mootummaa sana rukkutanii injifannoo galmeessuuf kan haala aanjessudha. Warri duula tooftaa karoorsuu fi hojiirra oolchuuf dirqamni irra jiru haala gamaggamuu fi mala ni baasa jedhan filuun barbaachisaadha. Warra irraa hirmaatan leenjisuu fi qopheessuu feesisa. Mala yeroo jennu meeshaa yookiin akkaataa tarkaanfii ilaala. Qabsoo karaa nagaa godhamu keessatti mala kan jennu tarkaanfilee akka hojii dhaabuu, dhibaa'uu, tumsa siyaasaa dhorkachuu, hiriira bahuu, waltajjii qabatanii taa'uu, baay'inaan bahanii karaa cufuu, akka nyaata lagachuu, waajjira qabatanii taa'uu fi caasaa mootummaa cinatti mootummaa diriirfachuu fi kan kana fakkaatanidha. Qabsoo karaa nagaatiif karoora tarsiimaa qopheessuun of eeggannoon tarsiimoo guddichi tarsiimoo tooftaa fi mala walitti qindeessuu fi unkeessuu gaafata. Waan haga ammaatti dubbatame irraa kan barannu hacuuccaa abbaa irree jalaa bilisa bahuuf sammuutti dhimma bahanii karoora tarsiimaa karoorsuu barbaachisa. Qaroominaan karoorsuu dhabuun kufaatiitti nama geessa. Yoo sammuu ofiitti dhimma bahanii daandii tarsiimoo qabu qiyyaafatan qabeenya qaban hunda gurmeessanii hawaasa gara bilisummaa fi dimokiraasiitti ceesisuutu danda'ama. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Waan dhaggeeffataniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jecha qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoo gadaan gadaa xumura garbummaati.